Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu, nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa raqqabu keessummeessaan keessanarraan murataa sabaati. Sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo irraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaaniis hin beeksifna. Jalqaba gama keessan kan ga'u oduu ta'a. Impaayera humnaan jiraachisuu fi sabummaan ijaaramuu jibbuun balaa harkisuudha mata duree jedhu jalatti qophiin qindeeffanne oduuttaan sun isiniif dhiyaata. Haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasa miidiyaaleen adda addaa baasan irratti hundaa'uudhaan gabaasa qindeeffannee kutaa jalqabaa sagantaa keenya darbe keessatti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa har'aa keessatti immoo kutaa lammaffaa fi isa xumuraasaa isiniif dhiyeessina. Jalqaba hanga xumuraa nu wajjin turaa isiniin jecha amma gama oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannetti isin dabarsina. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya. Amma dabareen kan oduuti, oduu waliin Moosisaa Nagaasati. Murni bilisiginnaa godina Jimmaa keessatti hidhaa jiraattota irratti hammeessuu maddeessaa ba'ootti himan. Amajjii 2023 godina Jimmaa aanaa Limmuu Gannatii fi aanaa Mannaa irraa sabboontota ilmaan Oromoo funaanuun murni bilisiginnaa magaala Jimmaa waajjira poolisii aanaa tokkoffaa keessatti gidirsaa jiraachuun nagahame. Onoota lamaan kana irraa qabamuun magaala Jimmaa keessatti baatilee 3 ol hiraarfamaa kan jiran ilmaan Oromoon manni murtii akka gadi dhiifamaniif ajajus waajjirri poolisii magaalittii namoota 11 qofa keessaa gadi dhiisuun warra kaanaan gaarraatti daraaraa jiraachuun beekameera. Namoonni onoota kana irraa qabamuun hanga har'aatti hiriirfamaa jiran shamarree Innaatuu Kaliil, Ramatuu Shariifii fi Rahaa Tijjanii yoo ta'an namoonni kun balleessaa tokko malee mana adabaatti darbatamuutu himama. Dubartiin Rahaa Tijjanii jedhamtu walgahii kaabinoota gaggeessan irratti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin nama daraaruu dhaabuu qabdu jettee waan dubbatteef qofa mana adabaa keessatti gidiraa argaa jiraachuu isheellee jiraattonni dubbataniiru. Namootuma aanaa irraa qabaman kana malees namoonni magaaluma Jimmaa keessaa qabamuun yeroo dheeraaf hiraarfamaa jiranis kan jiran yoo ta'u, namoonni kunniin barsiisaa Jifaaraa Margaa, Addunyaa Lammeessaa, Tinsaa'ee Bafiqaaduu, Sabir Abbaa Shaaroo fi Raashid Ahmed kan jedhaman yoo ta'an, namoonni kun magaaluma Jimmaa keessaa qabamanii hidhamuun baatilee hedduuf rakkataa jiraachuu isaanii himamee jira. Godina Lixaa Shaggar Onaa Dirreen Cinnii keessatti namoonni nagaa 8 bakka tokkotti waraana murna faashistii Itoophiyaan ajjeefaman. Amajjii 2023 murni faashistii Itoophiyaa lola impaayeritti suphuuf waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiru keessatti waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu waan dadhabeef gara uummata nagaatti fuula deeffachuun maqaa wabootiin uummata nagaa kumaatamaan ajjeesaa kan jirudha. Haaluma kanaan gaafa muddee 31/2022 waraanni faashistii Itoophiyaa bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru nutti himuu diddan jechuun godina Lixa Shaggar aanaa Dirreen Cinnii ganda Muunyoo Bashiruu keessatti namoota nagaa 8 bakka tokkotti rasaasatti roobsuun ajjeesan. Namoota badii tokko malee waraana faashistii Itoophiyaatiin ajjeefaman kana keessa manguddoon umuriin isaanii ganna 70 akkasumas shamarreen ganna 15 daa'imni kutaa 5ffaa barattu kan keessatti argaman yoo ta'u,
Namoonni kun bineeyyii ilmoo namaaf naasuu tokkollee hin qabneen ajjeefamu maddeen himaniiru. Namoonni ajjeefaman kunniin Damisee Makuraa, Dajanuu Baayisaa, Asnaaquu Ayyaanaa, Burtee Abiyoot, Galaanaa Diroo, Jaalannee Taamiraat, Milkeessaa Tasfaayee fi Eebbisaa Tujubaa kanneen jedhaman yoo ta'an, namoonni kun bulchiinsa Abbaa Irree Koloneel Abiy Ahmediin keessatti shiraan lubbuun isaanii darbeera. Tajaajila argachuuf kiiloomeetira 200 gara Fiichee akka imallu gochuun daba jiraattota aanaa Barrak hiriira bahan. Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee jala kan turan gandoonni aanaa Barrak 13 tajaajila argachuuf Finfinnee keessa bahanii gara magaala Fiichee akka deeman taasifamu komachuun guyyaa har'aa hiriira bahan. Magaalaan Shaggar magaalota naannawa Finfinnee garaagaraa walitti fiduun akka hundaa'e mootummaan naannoo Oromiyaa dambii baaseen beeksiseera. Kana malees jiraattonni aanaa Sabbataa Hawaas karoorri kun hawaasa tokkoof baasii dabalataaf kan saaxile jechuun hiriira bahanii turan. Aangaa'onni mootummaa komii jiraattota kanneen irratti waan jedhan hin qabani. Geessi umuriin isaanii waggaa 40 gara jalqabaa ta'ee jiraataan aanaa Barrak kana akka maqaan isaanii eeramu hin feene mootummaan naannoo Oromiyaa osoo nu waliin hin mari'atin godina nuti irra jiraanne jalaa nu baasee jira jedhan. Weellisaa fi qabsaa Oromoo gameessi artiist Zarihuun Wadaajoo dhukkubsachuun siree irratti galee qondaalonni adda bilisummaa Oromoo ABO haala fayyaa isaa gaafachuun haamilee ta'uuf jajjabeessan. Artiist Oromoo gameessa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti umurii isaa guutuu dabarse artiist Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee siree irra ciisuu qondaalonni adda bilisummaa Oromoo Jaallammii Gammachuu fi Jaal Waaqoon Oolee mana jireenyaa isaa dhaquun haala fayyaa isaa gaafataniiru. Dhaamsa dhaabarraa ergameefis ittiin gahuun haamilee ta'uuf jajjabeessaniiru. Artiist Zarihuun Wadaajoo haalli fayyaa isaa yaaddessaadha. Haala gahaa barbaada. Kana malees hirmaannaa uummataa barbaada jedhaniiru. Wallaansi isaa biyyaan ala waan jedhameef yeroo kanatti deeggarsa uummata Oromoo bal'aa barbaada jedhaniiru. Oromoon kadhaa waaqa fi waan danda'uuf bira dhaabbachuu akka qabu haati warraa isaanis dubbataniiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaati. Sagantaalee keenya saabaa irraa darban kaafan wajjin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin nageessisuun jalqabee jira. Impaayera humnaan jiraachisuu fi sabummaan ijaaramuu jibbuun balaa harkisuudha. Kun mata duree qophii keenya ittaanee dhiyaatuuti. Muuziqaa ce'umsaa kanaan itti isin dabarsina. Impaayera humnaan jiraachisuuf sabummaan ijaaramuu jibbuun balaa harkisuudha. Mirgaa uummattootaa kabajuu dhabuu irraa mootummaan dargii maqaa tokkummaa Itiyoophiyaatiin Itiyoophiyaan hadursitu dhaadannoo jedhuun waggoota 17 biyya goolee dhumarratti qabsoo sabootaan biyyee seene. Mootummaa waraanaa saniif itti jabduu biyya humnaan ijaaramte waraanaan tursuu ture. Impaayerummaa isii golguuf biyya dimokiraatawaa ta'uu agarsiisuuf waaroo sooshaalummaa haguuge. Ilaalcha raggaafate sanaanis tokkummaa impaayera Itiyoophiyaa waraanaan tiksuuf waadaa ofiif seene lolaa labse. Waggoota dheeraaf lolee ofiifuu lolaan dhabame. Impaayera Itiyoophiyaa ilmaan dhaalsisuuf yaades hin tikfamin hafee kufaatii mootummaa waraanaan boqonnaan sun qadaadame. Bara bittaa abbaa irree dargii of booda deebi'uun haala alas ture wayitaa ilaalamu kaayyoon mootummaa waraana sana maqaa tokkummaa walqixxummaaf dimokiraasiin ol aantummaa nafxanyaa jireessuuf tiksuu akka ta'e irraa
hubatama. Walqixxummaan akka mirkaneeffamtee dhihee bari'ee bara sana lallabamaa ture. Uummattoota ittiin kijibuuf gowwomsuu akeekkate malee hojiin kan mirkaneeffame kan sana irraa addaati. Sirni siyaasaa wayita sanatti diriirfame abbaa irrummaa gadi dhaabee uummattoota gaaffii mirgaa qaban ukkaamse mirga mataaf gurmuu guutummaatti haqe. Mootummaan waraanaa sun mirga uummattoota humna waraanaa yookaan afaan qawween ukkaamsuuf tattaafatullee uummattoonni mirga dhaban gonfatuun fedhii isaanii waan tureef kaayyoo mootummaa dargii lagatanii qabsoo bilisummaaf diimokiraasii deeggaruun mootummaa abbaa irree hundeen buqqaasan. Mootummaa waraanaa dargiin booda murni aangootti ol ba'ee wayyaaneen TPLF EPRDF jijjiirraa uummattoonni barbaadaniif fedhan nan argamsiisa jedhee kakate. Oolee osoon bullee kan uummattootaan hubatame garuu akeekaaf galiin garee kana kan mootummaa isaa duraa ture. Mootummaa isa duraa ture irraa guddoo kan hin fagaanne ta'uu ture. Garaagarummaan mootummaa humnaan aangootti dhufan lammeen gidduu ture akkaataa itti impaayera Itoophiyaa tiksan irratti tooftaaf imaammata raggaafatan irratti qofa. Mootummaan dargii impaayera Itoophiyaa waaroo soshaalummaa haguuguun tiksuuf tursuu oggaa tattaafatu, mootummaan wayyaanee ammoo maqaa diimokiraasii warraaqsa mootummaa misoomaa jedhuun jireessuuf tattaafate. Mootummaan wayyaanee EPRDF bifa kanaan diimokiraasiin kakachaa mootummaan misoomaa of godhaa ittiin hawwannoo uummataaf addunyaa argachuuf waggoota 27 shira irratti shiraa jiraate. Deemsa kana keessatti impaayerettii keessatti gaaffii mirgaaf diimokiraasii, mirga abbaa biyyummaaf kabajamuu mirga dhala namaaf uummattoota gaafatan irratti yakkaa gurguddoo nam-tokkeef akka sabaattis namootaaf uummattoota irratti raawwateera. Hidhanii dararuu hanga ajjeesanii gatuutti lubbuu namaa balleesseera. Qabeenyaa hedduu saameera. Addatti uummata gaaffii bilisummaaf mirga abbaa biyyummaa Oromoo ukkaamsuuf deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo if booda deebisuu irratti akeekkatuun miidhaa saba Oromoo irraan gahee guddaadha. Haa ta'u malee roorroon diddaa caalu babal'isuuf hammeessuu qabsoo Oromoo daran jabaachaa sochiin barattootaaf qeerroo Oromoos daran cimee gara warraaqsaatti jijjiiramuun bara 2018 EPRDF keessatti jijjiirraan gatate akka dhalatuuf TPLF gara Maqaleetti akka galtu taasiseera. Kana keessatti hirmaannaan qabsoo sabaaf sablammootaa biyyatti biroos guddaa ture. Wareegama qabsaa'ota Oromoof qeerroo Oromoon jijjiirama bara 2018 keessaa argame butatuun murni aangootti ol ba'eef booda irraa ammoo PP moggaafate tooftaaf deemsaan kan biraa filatus tokkummaa Itoophiyaa leellisuu qofa osoo hin taane Itoophiyaa dullatti durii kan aadaa afaaniif amantaa tokko deebisuuf ifatti dhaadate. Raawwii isaanis dargiif ihaadegiin caalee argame. Bilxiginnaan falaasamaa maddamar jedhu qabatee as bahuudhaan empaayera Itoophiyaa caalaatti kan jabeessuuf babal'isuu sirna nafxanyaa kan qabsoo uummattootaan rukutamee ture awwaara irraa dhadha'ee as baasuun sirna federaalizimii jiru irratti yaaddoof gaaddidduu buuse. Warra sabummaan ijaaraman gaaffii bilisummaaf mirga abbaa biyyummaaf qabsaan xiqqeessuuf itti qoosuu bira darbee irratti duuluutti cehe. Gaaffiin keessan gaaffii yeroon itti darbeedha
waa'ee bilisummaaf abbaa biyyummaa waan mirga hiree murteeffannaa dhiisaatii falaasama madda marii irraa bu'aa waliin Itoophiyaa bakka ishee duraanitti deebisna jechuun akkuma bittoota darbanii gaaffii polotikaa saba Oromoof kan saboota kaanii ukkaamsuu darbees balleessuuf irratti duuluu filate. Jaarmaan nafxanyoota sabummaa mormaniif ofiif ammoo saba keessaa dhalataniif abukaatoo dhaabbatan firoomsatuuf sirnicha keessatti akka hidda jabeeffatan gochuun waloomaan Oromoof warra Oromoo fakkaatan mirga isaaniif qabsaan irratti karaa hundaan duuluu irratti argama. Kanaaf bilxiginnaaf Oromoo gidduu bilxiginnaaf sabaaf sablammoota kan gidduu hariiroon jiru boora'aadha. Biyyattii guutuu keessa sagalee irra saasaatu dhagahama. Oromiyaa ammoo ibiddatu keessaa boba'a. Har'a sabootaaf uummattoota biyyattii keessaa kan piippii dura hin dhaabbanneef hin mormine yoo jiraate kanneen sirna bilxiginnaan diriirsame irraa bu'aa argataa jiran qofa. Kanneen alatti kan jiran hundi mirga isaaniif falmaatti jiran. Oromiyaa dabalatee mormileef tarkaanfileen uummattoota bulchiinsa naannolee adda addaa keessatti fudhatamaa jiran kanaaf ragaa ta'u. Yeroon isaa gabaabbatus dheeratus gaaffiin sabootaaf uummattoota hanga deebii quubsaaf qajeelaa hin argannetti kan jabaataaf finiinaa deemu ta'uu isaatiif kun ragaa ta'a. Har'a uummatni kamiyyuu tokkummaa dharaaf kijibaan sadarkaa hin sobamne dhaqqabee jira. Uummattootni haqaa isaanii barbaadan shiraaf daba maqaa tokkummaa madda mariif badhaadhina jedhuun hojjetamu adda baafatuun isaanii hin dhibu. Eenyu haqaaf dhaabbatee eenyu bittaaf hacuuccaa itti fufsiisuuf bittaa sirna Itoophiyaa duraanii deebisuuf jecha dharaan lallaba. Gaaffilee jedhaniif uummattootni adda hin baafatin yoonkaan hin hubatan jedhanii kan yaadan yoonkaan amanan yoo jiraatan kanneen uummata keessaa hin jirre. Yaadaaf fedhii uummattootaa dhaga'uuf beekuu hin barbaanne qofa. Impaayera Itoophiyaa keessatti hanga jijjiiramni dhugaaf aynaan addaa kan mirga sabootaaf uummattootaa kabajuun argamnetti Itoophiyaan hokkoraa hacuuccaaf saaminsa jalaa hin baatu. Impaayera Itoophiyaa keessa jaarmootni siyaasaa maqaa tokkummaan sosso'an hedduu ta'uun dhokataa miti. Jaarmootiin kun qabxilee adda isaan baasan irraa kan isaan tokkoomsantu baay'atu. Akeekaaf galiin isaanii kan hagas mara walgatus miti. Jaarmootiin tokkummaa kunneen jaarmoota sabummaan ijaaraman akka cubbuutti kan ilaalaniif akka yakkamtootaatti kan ilaalanidha. Sirna federaalummaa amma jirus haalaan balaaleffatu. Ejjennoo qabatan kunis kanneen gaaffii sabummaa kaasan aadaaf afaan isaanii kabajamuu barbaadan akka farra tokkummaa diinaatti akka ilaalan isaan taasisa. Murnoonni sabummaan ijaaramuuf sirna federaalummaa morman kunneen gama biraan irra caalaa uummata tokkoof isaanii falmaa jiran ifatti mul'ata. Sabummaan ijaaramuu balaaleffata. Sabummaan akka ijaaraman miseensotaaf deeggartoota qaban irraa hubachuutu danda'ama. Jaarmootiin siyaasaa maqaa tokkummaa jedhuun sosso'an kanneen uummataa dhaabbataniif buqqaafamee miidhamee duguuggaatu irratti raawwatamaa jira jedhani. Guyyuu hoggaa lallaban falmanii fi gargaarsaan dhaqqaban rakkoof miidhaa fakkaatan uummattoota biraa irra wayita ga'u ammoo isaanii dubbatu falmaniif dirmataniif hin mul'atu. Gochaan akkanaa kun
jaarmoota siyaasaa qofa osoo hin taane kanneen mirga namoomaaf falmuuf maqaa biyyoolessaan of gurmeessan hundaa dabalata. Kanneen kaleessa malee har'a arguu hin dandeenye uummattoota tuffatan, kanneen mirga sabummaa qaban dhiitamuu irraa gaaffii mirgaa kaasan yookaan akka sabummaatti ijaaraman beeylada yookaan bineensa jechuun abaaraa wayita mirga uummataa tokko qofaaf falman maal raawwataa akka jiran waan hubatan hin fakkaatan. Tuqaalee tokko lama olitti kaafaman qofti akeekniif kaayyoon jaarmoota siyaasaa mirga sabummaa dura dhaabbatan maal akka ta'e hubachiisuuf gahoodha. Jaarmootiin akkasii kun har'a muffii tokko tokko qabaatanis yookaan akka nuti barbaannutti yeroof daddaffiin waan nuti feeneef akka nuti barbaannetti sossootee sagantaa keenya kan Itoophiyaa dullatti durii kan bara Minilik sana deebisuuf hojiirra oolchuu irratti harkifate yoo ta'e malee PP waliin diinummaa hagasii hin qaban jechuutu danda'ama. Har'a sirnichuma keessa ta'anii yookaan itti hirkataniiti kan isaan uummata Oromoof qabsoo isaa irratti duulaa jiran. Bilxiginnaa waliinis Oromootti yoo duulan ni mul'atu. Kun kan agarsiisu gaaffii sabootaaf uummattoota ukkaamsuuf empaayera Itoophiyaa humna waraanaan tiksanii jiraachisuu isa jedhu irratti garaagarummaan isaan gidduu akka hin jirreedha. Mootummaan PPs ta'ee nafxanyootiin maqaa tokkummaan gulufan uummattootaaf jaarmoota sabummaan ijaaramanii mirga isaanii falmaa jiran irratti dooluun humna afaan qawween empaayera Itoophiyaa jiraachisuuf Itoophiyaa dullattii deebisuuf abbaaluun akkuma argamaa jiru biyyattii keessatti lola babal'isuu, dhumaatii hammeessuu, deegaaf hiyyummaa daran akka babal'atu gochuu yoo ta'e malee furmaata hin fidu. Furmaatii empaayera Itoophiyaa humnaan jiraachisuuf, waraana labsuuf, siyaasa geggeessuu osoo hin taane fedhiin uummattootaa gaafatamuuf gaaffii isaaniifis deebii kennuudha. Furmaata waaraa kan fidus isa kana malee karaa PPf warra sabummaan ijaaramuu jibban miti. harka koo maratee usee waa hilaalu dhibbo dandeebi'oo hammam bahoo beelu dhibbo dandeebi'oo hammam bahoo beelu andeemee nagayatti andeemee nagayatti biitiya baakoo na yaamteeti biitiya baakoo na yaamteeti. Lubbuu kenna malee sayoomi argamti bilisummaan kaalii dhiigaani bitamti lubbuu kenna malee sayoomi argamti gabrummaan jiraachuu duutirra mi'ooyti gabrummaan jiraachuu duutirra mi'ooyti andeemee nagayatti andeemee nagayatti. Biitiya baakoo na yaamteeti biitiya baakoo na yaamteeti.
dadhabee gadhiise Oromiyaa abboon kalee booyee ani sarara booyaa asirra wati wiliin nuuf gaya asirra wati wiliin nuuf gaya andeeme deeme nagayatti andeeme deeme nagayatti biti abako na yamteti biti abako na yamteti amani tikae firra bukasu unga tukebone biye hagabisu unda tikebone biye hagabisu andeme deme nagayati andeme deme nagayati bitia bako na yamteti bitia bako na yamteti jiraachuu dadhabee gadhiise Oromiyaa abboon kalee booyee ani sarara booyaa jiraachuu dadhabee gadhiise Oromiyaa abboon kalee booyee ani sarara booyaa asirra wati wiliin nuuf gaya asirra wati wiliin nuuf gaya andeeme deeme nagayatti andeme deme nagayati biti abako na yamteti biti abako na yamteti biti abako na yamteti biti abako na yamteti biti abako na yamteti. Dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jechuun sagantaa keenya isa maayyiirraa geenye jirra. Haala qabiinsa mirga namummaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasaa miidiyaaleen adda addaa baasan irratti hundaa'uudhaan gabaasa qindeeffanne kutaa jalqabaa sagantaa keenya darbe keessatti isiniif dhiyeessinee turre. Sagantaa irraa keessatti immoo kutaa lammaffaa fi isa xumuraasaa isiniif dhiyeessinaa kunooti. Gabaasa Addis Standard obeeffachuudhaan gabaasa qindeeffannee turre kutaa jalqabaa sagantaa keenya roobii darbee keessatti isiniif dabarsuun keenya ni yaadatama. Isin yaadachiisuudhaaf Tolaa fi Dibaabaan baatii caamsaa 2021 keessa Burraayyuudhaa gara mana hidhaa Al-Idilee Awaash Malkaasaa geeffamanii haga adoolessa gara xumuraatti achuma turuu ibsan jechuun sagantaa keenya sana xumurre. Itti fufa isaa akka armaan gadiitti qindeeffanneerra nufaana bu'a. Nana nintane mayona konne dina sorra kubane kangona ila moma ofiti wali gadisni wanuma kireti yomni lakki alagan kenni. Tolaan manni hidhaa Awaash Malkaasaa Adaamaarra darbee ganda baadiyyaa keessa akka jiru hima. Iddoon kun kaampii humna addaa Oromiyaati jedhe. Awaash Malkaasaatti maatiin nama hin gaafatu, namuu karaa sana hin darbu jechuun dubbate. Iddoon akka mana hidhaatti itti fayyadaman kun bakka kanaan dura horsiisa lukkuuf oolaa turedha. Manni isaa gubbaan qorqorroon kan haguugame waggaa ta'u bakka qilleensa seenuun tokko hin qabu. Naannoon isaa akkaan ho'aadha. Kutaa tokko keessa haga nama 169 taanee hidhamne jechuun namoonni kunneen ni dubbatu. Manni sun bakka qilleensi seenu yookiin bahu waan hin qabneef afuurri namoota kana hundaa deebi'ee ho'a sana waliin nama ukkaamsaa jechuun dubbatu. Haalli nyaataa ganama daabboo fi shaayii tokko, guyyaa daabboo fi shiroo, galgalas akkasuma. Bishaan dhugaatii qulqulluun hin jiru. Konkolaataa bishaan magaalattii biqiltuu obaasutu nuuf dhiyeessa. Filannoon biraa waan hin jirreef osoodhuma waan lubbuu qabu keessatti ilaallu isuma dhugaa
turree jedha Tolaan. Wanni qulqullina jedhamu bakkichatti hin yaadamu kan jedhe Tolaan, manni fincaanii balbala hin qabu. Yeroo fayyadamnu poolisiin qawwee qabatee nu dura dhaabbata. Hidhamtoonni 400 ta'an sa'aatii tokko keessatti mana fincaanii fayyadamanii xumuruu qabu jedha. Nama tokkoof daqiiqaa tokko caalaan hin kennamu jechuun haala Awaash Malkaasa'aa ragaa bahaniiru. Dibaabaan miidhaa mana fincaaniitti fayyadamuun wal qabatee irra gahe yoo himu, waxabajjii 8/2021 Awaash Malkaasa'aa dhaqee torban tokko booda mana fincaaniitti daqiiqaa tokko akka fincoofnuuf nuuf kenname daqiiqaa tokko gidduutti waan xumurachuu dadhabeef kophee, kaskisii, sadafii qawwee fi uleedhaan poolisiin gamtaan nareebanii miidhaa hamaa narraan ga'anii haga ammaatti lafeen dugda kiyyaa dabalatee qaama koo guutuun miidhaa guddaa narraan ga'anii jedha. Hanga mana hidhaatii bahee yaalamus ammas duubni koo ammayyuu miidhamaa qaba jechuun ibsa. Tolaanis taatee Dibaabaa mudate kana mirkaneessee jira jechuun Addis Istaandard gabaaseera. Mooraa sana keessatti mana fincaanii booda waraqaan sooftiin yookiin bishaan ittiin qulqulleeffatan tokko hin jiru. Keessattuu ganama harka mana fincaaniitii baateen ciree nyaatta jechuun rakkoo mooraa sanaa Addis Istaandarditti himaniiru. Guyyaa 45f qaama isaanii akka hin dhiqanne kan himan namoonni Addis Istaandard dubbise kunneen rakkoo qulqullinaatiin wayita namoonni dhukkubsatan garaan isaan kaase mana fincaaniitti akka dhaqaniif hin eeyyamamu. Manuma keessatti hidhamanii jiran keessatti bobbaa ba'u. Poolisoonni wayita ganama dhufanii ilaalan eenyu akkas godhe jechuun namoota reebu. Kana malees hidhamaan tokko yoo dhukkubsatee fiiguu dadhabee ni rukutama kan jedhe Tolaan, haala kanaan nama uleen mataan isaa buruqsametu jira jechuun ibseera. Turtii baatii 3 adoolessa 8/2021 booda Tolaa fi Dibaabaan mana hidhaa Awaash Malkaasaa irraa gara qajeelcha poolisii magaalaa Galaanitti geeffaman. Qajeelcha poolisii magaalaa Galaanii fuudhamnee achuma ollaa sana Galaan Dirree Sololiyaa mooraa Hiraarsaa kan geeffamne jedha. Gaafa fulbaana 21/2021 kan mooraa Sololiyaatti geeffaman. Qajeelcha poolisii magaalaa Galaan adoolessa 18/2021 haga fulbaana 21/2021 ji'oota 2 turre jedha Dibaabaan. Tolaanis guyyuma sana gara Galaan Sololiyaatti geeffamne jechuun Addis Istaandarditti ibseera. Sololiyaan magaalaa Galaan keessatti kan argamtu yoo ta'u, gandeen uummataa irraa fageeffamee gama tokkoon daandii baaburaan gama kaaniin ammoo warshaaleen marfamee argamaa jedha warri Addis Istaandard dubbise kun. Kaampii kana keessa kutaa 4tu jira kan jedhan namoonni kunneen. Kutaan isaan keessa turan tilmaamaan dheerina meetira 3, bal'ina ammoo meetira 4 ta'aa jedha. Kutaan sun duubaan foddaa qaba ture. Amma garuu qorqorroodhaan cufamee jira. Karaa qilleensi seenu tokko hin jiru jechuun ibsa Tolaan. Manneen kunneen keessa walumaa galatti namoota 100 oltu hidhamee jira. Yeroo mooraa sana seentu jalqaba wanti ati dhageessu iyya nama fannifamee fi iyya nama reebamuuti. Haala achi keessaa ibsuun akkaan ulfaataa ta'uu dubbatu. Mooraa sanitti nyaataaf dhugaatiin hin jiru. Mootummaan mataa nama tokkoon qarshii 20 namaaf laata. Sanuu yeroo isaa eegeetii hin dhufu kan jedhan hidhamtoonni kunneen. Wayita sana shiroo tokko ammoo qarshii 35, daabboo gogaa tokko qarshii 7, shaayii akkasuma qarshii 7 bitatu. Kanarraa ka'uun mooraa sanitti haalli nyaataa maal akka fakkaatu tilmaamuun ni danda'ama jedhu. Manni fincaanii mooraa sana keessa jiru akkaan ulfaataadha. Qulqullina waan hin qabneef bakka teessee bobbaatullee hin qabdu. Wayita mana fincaanii deemtu bitaaf mirga mil'achuun dhorkaadha kan jedhan namoonni Addis Istaandard dubbise kunneen. Mooraa sana keessa namni fayyaa hin jiru. Halkanii fi guyyaa aadaa ta'a. Namni sirnaan deemus hin jiru. Hunduu ni hokkola. Faana jala reebamee waan faanti isaa luqqa'eef jechuun dubbatu. Mooraan sun mooraa dhalli namaa itti kolaafamuudha kan jedhan namoonni kunneen. Mana keessa teenyee nama yeroo dhaanan ni dhageenya. Qaawwa balbalaatiin yeroo nama dhaananii harkatti laafe yookiin du'uus danda'u baatanii ambulaansiidhaan fe'anii deeman ni argina. Namoonni haala kanaan ba'an hin deebi'an jechuun dubbatu namoonni Addis Istaandard dubbise kunneen. Qaamolee mooraa sana tiksan namoota hiraarsuu fi reebuu hojiidha jedhu. Yeroo nama fidanii hiraarsuuf qophaa'an
balbala nutti cufanii akka teenyu nu ajaju hojii eegaluuf nuun jedhuu jedha. Dibaabaa fi Tolaan dhuma irratti sababa akkasumas adeemsa seera qabeessa tokko malee kanaan booda ni hordofamtu mallateessaa galaa jireenya keessan jiraadhaa jedhamuun gadi lakkifamnee jedhu Addis Istaandarditti kan himan. Bifuma wal fakkaatuun jaarmiyaan Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association OLA jedhamu namoota adda addaa dubbisee haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa irratti gabaasa baasee jira. Namoota dhaabbanni kun dubbise keessaa tokko Qondaala Abaa'oo Dambii Tashoomaa ture. Dambiin manneen hidhaa armaan olitti eeraman kana keessa akka darbee fi haalli qabiinsa mana hidhaa sanii akkuma gabaasa Addis Istaandard sana irra jiru ta'uu mirkaneessee jira. Awaash Malkaasaatti hir'ina qulqullina irraa kan ka'e Dambiin dhukkuba asmiin qabamuu fi yeroon wal'aansa dhabuu isaa irraa gara dhukkuba sombaatti jijjiiramee yeroo dheeraaf dhukkubsachaa turuu OLA'n gabaasee jira. Namoonni hidhaman mirgi isaanii tikfamuu akka qabuu fi kunuunsi barbaachisu argachuu akka qaban waliigalteen mirgoota siivilii fi siyaasa idil addunyaa ICCPR keewwata 10 akkasumas keewwata 25 jalatti labsii mirgoota namoomaa addunyaa fi waliigaltee mirgoota dinagdee hawaasummaaf idil addunyaa keewwata 12 namoonni hundi fayyaa qaamaa fi sammuu sadarkaa olaanaa argachuu mirga qabu jedha. Hidhamtoonni sadarkaa kunuunsa fayyaa hawaasaa keessatti argamuun wal fakkaatu argachuu akka qabanis kaa'eera. Akkasumas sadarkaa seera qabeessa ta'uu isaaniitiin loogii tokkoon malee tajaajila eegumsa fayyaa barbaachisaa ta'e bilisa argachuu qabus jedha. Itoophiyaan seerota kana fudhachuu ishee mallateessitus haga ammaa hojiirra oolchaa akka hin jirre gabaasaaleen kunneen ni mirkaneessu. Egaan hordoftoota keenya kutaa lamaan addaan qoonnee gabaasaan gama keessaniin gahaa turre kanumaan xumurameera. Haga maayitti nu hordofuu keessaniif galanni keessan bilisummaadha. Horaa bulaa. Ani Ibsaa Gaaddisaati. Nintone mayona konne dina sorra gubanne kambona ilamuma ofiti wali gaddisni wanuma kireti yomni lakki alagan kenni lakki ajiruto lakki abidena lakki agarato wanuma godana arkuma walkafna arkuma waliyamna afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna ya samina bocha sinama kenneti ya dachina bocha tisadurgoti tuttuka nakase namana gamteti girrafunan kadame bullon fi adama yomin gubadda kamin dachito an sinama la tayo kan tiyata tayo kan sinanyata muka oda ti mukni bala kabu muka silki ti mukni bala kabne gofeki ya ilma dira na magala fati sabni senan kabne ila fakotu gimbata fe so choko orsiloini dinalo du undura dura so warkan kabine atu Gan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti wajjin taatanii sagantaa keenya waan hordoftaniif guddoo galatooma. Sagantaan sagalee bilisummaa Oromoo kanarraaf jennes kanumaan raawwatee jira. Sagantaa ittaanuun hanga walitti deemnutti nagaaf fayyaa keessa nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.